istaadomitti ummata yaafne istaadomitti ummata yaafne salagii keessan gochuudhaaf karoora qabna. Rakkina dinagdeetu mudate moo sheeka bira rakkoon jira moo fuudha sodaatan isaan? Ayyee ana licha miti ka isallee gaafatu qabda waan ta'eef isa birallee yaanni na bira hin geenne saniif haga sanittuu karatti hafee jechuudha. Booda garuu karatti hin deebi'a. Okay, ati heerumuudhaaf qophii xumurtee jirtaa? Akka keetti. Xumuree jira. Okay. Singilish. Singilish ወይ single ማማ ነሽ? Singilish ወይ single ማማ ነሽ? Singiluma dhugaati? Okay. Single ማማ አይደለችም ከነ ድረስ heerumteen beektu mucaan heerumuu barbaaddi mucaan buskutni kun ay ወይኔ አብዱሴ mee ana filachuu maaltu si dha'u ana singilii dhaba akka singilii ta'in beektaa garuu Dhiirri amma rabbaatan isa. no isuma dhugumaati warra aneem singil nኝ singilii dhabarre jechuun akkuma hubattuuf malee amma koo waa biraa yaadee miti bar akkan singilii ta'e barii an singiliidha jaartiin qabu jechuun sitti maan jira bar yoo diqqoo rakkoon teekna kaa mudatee achi wanti sun milkaa'uu didee akka singilii ta'e sammuu keessa seef godhadhu jechuuf bar. Seef godhadhee jira rakkoon jiru. Egaa gaafii waan adda addaa gaafachuun kunis rakkoodha. Singil maamaadha moo singiluma hanga yoonaatti singilumaan amma yoona hanga geesse jennaan hanga yoonaatti singilummaadhumaan hanga yoonaa gahee hin heerumne jettee moo deebii sirrii deebiste ta'ee dogongoraan deebiste ta'e rabbi Allahu aalam. Jechuun raayitii isa jechuudha. Namni keenya ammallee waraabbataa jiranii beekaa. Ammallee dubbii tikikkilii hin deebisne dubbii tikikkilii ni deebisaa namni kuma tokko fa'aa gaheetti dhugaa ni dubbata. Ani diqqoommo booda ani bar nama jaarsa. Namni gada nama kuma takkaa fi 200 irratti ka dubbii sun afaan irraa na fudhatamte ammallee namni sun hodhufe dhugaa jirtu ni dubbata wallaahi. Haga namni sun dhufutti hin dubbatu. Haga warri amma waraabbatanii illee waraabbadha akka barbaadan. Ana jala kottaa namni kumni tokkoof 200 kottaa fi guutaa waan dhugaa baasuu barbaadu. Dhugaa baasuu. Garuu dhugaa sana akkam goote baasuuf waan gaafasiisan akkamitti sirreessuu yaaddee jirtaati. Nama kuma tokko 200 guutaa. Kaleessa wasitti makaleessa amma doktora bira deemee ture. Sukkaara 100 nagalee jira. Giffiitii godhadhee jira. Kiiloo meeqa? Kiiloon kiyya በጣም ጨመረ jira. Kiiloo 120 jira. Akkanatti jetteen taa'in bicuu ol ka'e dhaabbadhume akkuma kanatti dhaabbadhume. Dis amma ana በጣም ofinatee jira. Nalage kiiloo 100 nama kuma tokko 200 galaa iccitii dhugaa baasuuf bakka waan ofii iccitii jaba. Sheeka Roobeetti sheer godhaa dhufanu. Sheeka Roobeet sheer. Araba maaltu godhe shalabla bimbeetta maaki jibdaati ki jibdu himbeetta akka nama hin beenneen godhatiin sare gastii keetti ol baafteetti naasaan turre araba gasi jammar eeltiraanu yes araba soote abashaa soote mina agabbash eeltiraanu ani gastii keetti ol baafemu asuna dhiisi kaa himbeettaan silleessi dhabachiisa al tokko tokko kalas shukran wallahi imbetta wallahi lazim mana keettu argeenin turan gasti ke siifis hin kenna bitti la inda fulaman khiya la ara bannatish tay ijoollee oromoo waan ta'e taphachiisaani sijjammara araba moomiti eeltira araba qabdee idetti araba isaan seefuudhaan biyan jiru keessa araba miti qeerroo gaas double tap topi one follow topi two follow ijoollee mana kooti adda maal taatanii raftan ababaachi keessaa baafadha indee yoona naasa hudii seesin zimmi jettachuma taap godhaa keessaa baafadha 100 sinii kaa'u wallahi shukran maa gassatti wallahi bontun ijoollee ishii kudhan keessi qoba sadii keessi Memeti meka kesse koisi jalannu fa sabr meka ke wallahi agay ani egepat yoti kumashan kesse an kumashan inka yoti kudan kesse kudan inka jadi wal kapsifna las gowa barbada gowa bakka am kuma to kosnanka jolle koti ati nandura hayani kuma to kosnanka ibashani nanka ani mokana wallahi asu deifam asu koy sitanima wallahi yaronan ibaka kessa am bafatanu beta asirra wala kana guys timing wala fi nas minnak timing guys amma galab dinach ta yamti gadi disa timing gira amma na arga timing wallahi demejra timing wallahi wala አንደኛ አቅጣ
Ima si kata kata. Dhibba yoon kaa'e keessaan baafattan maaliin isinii godhare dhibba yokko yoon kaa'e keessaan baafattan. Kanaafani reerees. Madu da finata so. Qixaatii tokkoffaa akkayitii maraammartoo jedhe diwdaan. Ani takka faana dhukkuba dhibeetaa mi qixaata akka gizentii kee taphatu na qixaate. Okay qixaa qotu badii kee hin jiru. Okay qixaatii tokkoffaa daakuu fuula keetti dibadhu yoonii maanyaa keessa galii torbaffaa irra kaa'e. Lama bakka takka siin qixaatu lama bakka takka tina qixaate. Okay yoonii maanyaa keessa. Okay tokkoffaa zabaalaa keessa gadi lammaffaa shukranaa kiloo qaalii koo lammaffaa dhaggeeffadhu. Lammaffaa siifillaa footi wiinii koo balleessite waan taate lammaffaa fiiltarii yoonii maanyaa guddaa sadaffaa fiiltarii isaa zabaalaa arfaffaa fiddee jechuudha fayyaa fuula keetii eenyu dibatta maajuun asnaanii dibatta yalla lasko jammar Fayyaa fuula kiyyaa maajuuna dibaa. kanatti sin dibdaa kanatti sin dibda Maal jechuu qixaanne akkanaa isaa dhufeeyo. kala isattis naqattaa ta'e yoona injifatte maal jechuudha kun asittis dibi asitti dibi Baafachuu asitti dibi dandeessa qixaata akkanaa sun hin qixaatamtu bareeddu tiyya dhiigassee. atu fudha ofin akka abbadiin kaa'ee qochi bidiggii soddoma dalaga Balanti maali? kaa'ee qochi bidiggii soddoma dalaga ishii kaa'ee qochi bidiggii soddoma dalaga Allah dhukkubsataan hin ciisa malee liibiin taphatu kaa'eetii qochi Kutuba dikki siin jahu si gale kutuba dikki na bira hin jiru never ever Allah rabbi xiyyatiin boo jira si gala bareeddu tiyya. okay koolgeetii asitti dhaggeeffadhu asitti dibadhu yalla As maaltu fide duuba? asuu kalas asitti koolgeetii dibadhu let's go yalla Era shukran deebiin. wallahi maalessan kai koolgeetii asitti dibadhu yalla guys waan doonaa keessa Asitti hin dibadda. ija kee jala asiif as Doonaati takkaa hanna. Lammaffaa. injiru kai kala sitti merarran deebi'u zabaalaa keessa gal sadaffaa fiiltarii guddaa keessa gal akka fin akka abbadina su inde kai fiiltarii zabaalaa keessa gali fiiltarii isa tokko keessa gali Adabbii akka tokko tokko nama hanni jino wallahi. Ooh, Beekama yaa akkana na Rabbi, godhu barbaadeeti. Oksum billahi atin taatu yaa kibbootti qixaaxe. Ilaal yoo na wajjin taphachuu barbaadde akka ilmoo namaatti qixaaxee fudhadhu. Yoo immoo si dhukkube liivii dhiisii ciisii kalaas liivii irra dhuftee kaatee na dhukkubaa kana na dabamu jechuun hin jiru. No, inni adabamu siin hin jenne na dhukkuba na dhukkubu maali dhukkubii xiyaadha sadaqaa sagalatu. Rabbi si haa fayyisu. Rabbi si haa fayyisu. Rabbi si haa fayyisu. Immoo koolgeeta fuula guutuu dibadde eenyu jeesarraa dhufe akkana. Meekaappii kee badaa? Yoo na injifatte na jeefta. Wallahi jibee fuula qiyaasaa siyyaa qaba bareeduuti yaa. Eenyu koolgeeta fuula guutuu dibata. Yeah, devil, guys. As a bint mafi zen colors. This is last game, okay? Numbers are of Rajuli Libas and Aru devil. No problem. No problem. Bye, colors. You're doing the This is last. Bye, Demat. Guys, devil. Bye, Demat. Namanta. Bye it. Kita akan fulat tu mana fakta bedat ilan. Live kan ke gubar agak cepat Dubai. Wini kio. Kotunya ta wallahi bau. Ati bayo berbadi klese. Ela. Kofa agefat. Kita hati ne misi kene seriti katan. Sigale ani. Ani. Lama dosa jadi ni bata mana la faroni. Klese enta could go out. Yes, I will go now. Okay, this is last. This is no good girl. No need punishment. I don't know. Don't like. Okay, agefat. Gripa. Yeah. Yes, I am speak English. Yes. Abi Kisme. Adabbi sadi tokko filtari yoni manyatti galisiin jedhe. Lama zabalaatti galisiin jedhe. Sadi fidi asii fasitti kana dibadhu siin jedhe. Maa didde qoy. Maaf didde. No, maalif gizee duraaf kana guutuu dibadhu maalan jetta. Leesh na. Dhiisee asitti dibadhu siin jedheemi. What happened? Dhiiseemi. Qayyareemi. Maaf hin fudhattu qixaaxi. Guys, timing in I got 4 weeks. Guys, tap na goda. Wayne mira keessa galee isinii kaa'uu dhiise. Sorry. Ijoollee mana hayyaa. Hayyaa silaa winii fudhachuu hin dandeenye. Rakkoon qabu waa baafattuuni winii ishee fudhatte. No, adabbii isheetu jabaataa dhugaa. Kana na dabamne maaliif natti ergattere kana dabbiin fudhanne sila.
Kan adaban ma. Adabbii ilmoo namaa wal qixaatu dabama jeeti si Maal adabbii ilmoo namaa miti koy fiiltarii keessa gali jechuun ani ko yeroo nama bira guys timing billahi alaikum dibadhu maanaan jetta kolgate ilkee ati fuulatini dibata kolgate ilkee guutuu ani kireeman dibadhu bara akka namni na sossobutti akka namni no asi siin jedhee bar ishee wini shangolatee jirta bakka abaafutu ni dandeessa. Bye.